Odoo weellisaa ta'ee siifan san sirbaan baasaaf ture weellisaa miti ka carraa weellisummaadhaa hin qabnu weellisaa ta'uuf garuu ani kaachuun hamileellee hin qabu fedhiillee hin qabu hin beekullee beekaatumaan jedhee garuu osoo weellisaa ta'eerra siifan san ammoo arra sila sirbaan baasaaf jechuudha akka teediin haayileedhaaf baasee sanitti jechuudha baay'ee tokko nama gammachiisa Oromoon milkaa'ii jedhee yeroo si eebbisu Oromoon guutuu yeroo milkaa'ii jedhee si eebbisu jechuudha akkanatti milkootaa jechuudha irra milkaa'ii Oromoo santu milkeessa jechuudha siifan sanarraa dorgommii tokkocharratti meedaaliyaa 3 nu boonsite waan addunyaa irratti hin taahamin jechuudha waan nuti eegin nuti durii silaa gartee juuntaa baga hinjifatte jenneetiin juuntamaan hamilee ofitti godhuuf deemna haa ta'uuti hamilee nu goote dhugaa dubbachuu fi juuntaa fi shanee jedhamee lafa kaahamee ture jechuudha akka qoosaatitti juuntaa maqaa jedhuuni dhalattoonni Tigraay dararamaa waan jiranii fi maqaa Oromoon ammoo maqaa shanee jedhuun dararamaa waan jiranii fi juuntaaf shanee jenneeti bifa qoosaatiin akkasitti maqaan isii bahee fi ture jechuudha maqaa nutti goote meedaaliyaa 3 argatteeti jirti siifana san ya qeerroo jajjabduu akka feerroo qalloo akka feerroo sani kuno akkuma agartan tana jechuudha maqaa nutti goote milkaahin Oromoo akkanatti si milkeesse namni Oromoo ganee milkaahin agarre kan kasaare malee kan Oromoon eebbise ammoo akkanatti milkaahaa jechuudha arra milkaahinni siifanarraa eebba Oromooti jechuun ni dandahama jechuudha maaliif akkanatti jaalatamte ammoo Oromoon maaliif akkana jaalate fakkeenyaaf namni gariin biyya namaatii galchaa jirti yookiin biyya biraa jirti maaliif gammaddaniif kan jedhu faadha waan akkasii faatu jira mi adda baasnaaf yookiin waan akkas taate san taatee fi osoo hin taane nama beekneef illee adda baafnaaf haga dhumaatitti waliin turaan salaamtaaleen dagannanii abduu moobaala birraahi warra jalqabaa dhuftan ammoo subscribe godhaa maatii kennatti makama hordoftoonni kiyya ammoo baga irra deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan isiniin jira atleet siifan hassan tana torbaan kana keessa ajandaa godhanneeti jirra amma immoo ajandaan kun ka torbaaniitu natti fakkaatu ka baatiitti natti fakkaata waan hin eegamne jechuun waan hin eegamneedha kun dhugaa dubbachuu fi meedaaliyaa 3 dorgommii tokko irratti jechuun kuno haal agartan kanaan jechuudha intala ceekumaan bira dabarte kophaa isii qabdee deemteeni jechuudha nuti sila hamilee ofii goone juuntaadhaan baga injifatte jechuun deemna silayyuu siifan hassan sadaffaa nuuf mooti jenneen eeynu amma eenyu juuntaanis baga injifatte jennee hamilee ofii godhuuf deemna hamilee nutti goote garuu isiin osoo nu juuntaan hin jedhinu hamilee nutti goote alaabaa Oromoodhaa kan ormi gadi qabaa jiru alaabaa Oromoo kan ormi alaabaa shanee jedheeni Oromummaa uummanni shanee jedhee ittiin gartee biyya nuti dira dhalanne keessattuu ilma abbaa gadaa ka jettanii san jechuudha yeroo akkas nu xiqqeessan sani isiin ammoo addunyaa irratti ol baastee mul'ifte jechuudha arraan tana miidiyaan addunyaa guutuun siifan hassan jechuun jira siifan hassan addunyaan ammoo qaroodha addunyaan uummata qaroodha siifan hassan tun maalinni alaabaan isiin qabattee oliin jettu tun maalinni wanni isiin mormarraa hidhatte kan isiin harkarraa hidhatte tuni maali siifan hassan tun fedhiin kee kun maali ati biyya keetiif osoo fiidee hoo akkamii maali waan jedhamu hunda jechuudha sooshaal miidiyaa kanarratti miidiyaadhaan addunyaa gurguddaan hundi ajandaa godhateeti jira jechuudha dhugaa dubbachuu fi fiigicha kanarratti inni mootii jenneen akkuma isinuu yaadattanii siifan hassan amma dura kan meetira 5,000 meetira 5,000 warqii fudhatteeti akkasuma meetira 5,500 jechuudha sadaffaa baatee naasa fudhatteeti turte jechuudha deebitee meedaaliyaa sadaffaa kana fudhatti jenneen garuu tokkocharratti olompikii tokkocharratti meedaaliyaa 3 qabattee galte jechuudha biyya fiideefillee badhaastee Oromoollee addunyaarratti ol qabde kanaafuu dubartii jabduu akkana kana jechuudha ya feerroo jajjabduu akka ya qeerroo jajjabduu akka feerroo qalloo tana kuno isii yeroo agartanii feerroo qalloo tana sibiila jechuudha dhugaadha osoo foon qabatte foon sanuu qabattee fiiguun ulfaataa ture akkanatti kuno nu gammachiifte jechuudha dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokkoon gammade akkuma reefu isin jedhe silaarra walaloo soo katabuu beekee sirbaan baasaa fi jechuudha sooshaal miidiyaa kanarratti Oromoon hedduun gammachuu isaanii ibsataa jiranii Oromoo qofaa miti addunyaa miidiyaadhaan gurguddaan addunyaa guutuu yoo isin agartanii ajandaa ta'ee fi jira jechuudha ajandaa guddaa ta'ee jira jechuudha waa'ee siifan hassanii seenaa isii haasa'uudhaan hinjifannoo isiin galmeessite dorgommii tokkocharratti dubartii meedaaliyaa 3 fudhatte Afrikaa keessaa dhalattuu Afrikaa akkasuma dhalattuu sabaan Oromoo jedhamtu maqaan yaamsifte jechuudha maaliif jaalatamte siifan hassan isa jedhullee asuma keessatti fakkeenyaaf namoonni hedduun biyya Neezerlaandiif galchitiisiin yookiin ammoo biyyaa fiigaan jirtu maaliif akkanatti faarsitanii tarii namni gariin waan akkas taatee fi waan maalii taatee fi waan adda addaa maqaan dhahu waan isin yaaddan sana namoota tokko waan adda addaa ka jedhutu jira san osoo hin taane siifan hassan tuni
dhugaa dubbachuuf atileetii qofaa miti qabsoo jechuudha jechuudhaan gaafa duriitii beelleffi oonag jechuudhaani alaabaa oonag jechuudhaani waan biraa dhiisii nama hidhuu barbaadanillee oonag ashabbaariidha yani ashabbaarummaadhaan farrajanii nama Oromoo kan dararuu barbaadanillee fuudhanii alaabaa tana mana isaa kaan jechuudha akka waan fanjii taatee takkatitti jechuudha alaabaa Oromoo tana fuudhanii mana isaa kaanii alaabaa tana waliin qabanii oonag shaneedha gargaarta maalii waan akkasiitiin waggaa 27 Oromooti taphataa turan jechuudha waggaa 3 kanallee sanuma shaneen diina Itoophiyaati jedhamee amma inumayyuu ka Itoophiyaa abbootii keenya san ijaarra jedhanii tan waggaa 30 dura waggaa 27 TPLF ittiin umiita san caalaa Itoophiyaa abbaa keenyaa ijaarra kan harkaa fi harma mureessuuni warra gartee Itoophiyaa diigeedha dubbii sirriiti kan jedhuudhaani warra gartee amma warra sani isin jechuu barbaadeeti duuba yeroo akkasii san irratti addunyaa irratti ol qabdee alaabaa akkas xiqqaate san addunyaa irratti ol qabdee mul'iftee an saba kanarraa hin dhaladhe jaalala saba kanaatiin qaba sabni kun ammayyuu miidhamaadha miidiyaadhaan addunyaa kan gaafatu hunda jechuudha osoo biyya keetii fiidee akkamii lakki biyyattii gabrummaa jala jirti sabni kiyya miidhamaadha inumaa ka as jiru ana as jiru kanatu bilisummaa keessa jira osoo biyyattii keessa jiraadhee yookiin fiiguyyuu hin danda'u yookiin ammoo hin ajjeefama yookiin hin hidhama hiriyoonni kiyya saahiboonni kiyya firri kiyya akkanatti hidhaa jira kan jedhu addunyaa irratti miidiyaadhaan gurguddaa addunyaa hundarratti dubbataa jirti jechuudha Oromoon ganaa beekama isiniin jechuu fi miti jechuudha haa ta'uti qabsoowwan isiniin jedhee fi qabsoon gartee jaalmarroolleen bosonaa lolaa akkuma gartee gaafa TPLF qeerroonis karaa nagayaatiin biyya keessaa qabsaa'ee TPLF garagalchisan jechuudha qabsoon karaa hundaanuu wal utubaa namuu karaa danda'een sagalee saba kanaaf ta'ee saba kana mul'isee karaa danda'u isiin amma ija addunyaa san duratti morma isiirra alaabatu jira harka isiirra alaabatu jira yeroo gartee alaabaa biyyattii ol qabde ammoo alaabaa Oromoollee ol qabdeeti mul'isaa jirti jechuudha siifan hassanii arran tanaka addunyaa guutuu waa'ee siifan haasaa jirti jechuudha meedaaliyaa 3 fiigicha olompikii kana qofa irratti milkooyiteeti jirti hooggantuu teenya jechuun ni danda'ama qeerroodha shaneedha maali taargaan Oromootti maxxansanii Oromoo ittiin farajuu barbaadan hunda of keessaa qabdi jechuudha siifan hasan kanaafuu Oromoonis waan siifan hasan leellisuu fi waan biraatiif miti yookiin waan isin qalloo taateef miti yookiin ammoo waan isin gartee siifan taateef miti siifan taatee eenyummaa isiitiin addunyaa irratti uf qofaa jaalachuu osoo hin ta'in Oromoon mul'isaa jirti Oromoon maal akka ta'e Oromoon maal keessa akka jiru addunyaatti himaa jirti nu boonsitee mataa ol nu qabde dhugaa dubbachuuf siifan hasan mataa ol nu qabde baay'ee tokko nama gammachiisa atis baga gammadde waan nuti eegin nuuf goote kanarraa kana kanuti hamilee maaf jenna malee an gara kiyya abdii muradhee ture maaliif dadhabdee jirti 1500 intalli tuni ka gaafa dhiyoo gaafa kufte akkuma isinuu yaadattanii marsaa dhumaa irratti kan isin kufte marsaa dhumaa irratti kuftee kaatee hinjifachuu miti salfii keessa jiraattee fiigichuma keessa jiraattee fuula duratti baatee hinjifachuun baay'ee jabaata siifan yeroo hedduu kan isiin beekamtuun ispiidii dhumaa san dabaluudhaan humna isii kan dhumaa san dabaltee nama hunda dura bahuudhaan marsaa dhumaa irratti kuftee kaatee hinjifattee jechuudha gaafa 5,000 warqii argattellee baay'ee tokko nu gammachiifte siifan hagati gammadde caalaarra Oromootu gammade haga ati gammade caala addunyaan guutuun ajandaa kee godhattee jirti yeroo maqaan siifan ka'u maqaa Oromootu ka'a yeroo maqaan siifan ka'u maqaa alaabaatu ka'a maqaa biyyaatu ka'a Oromoonis kanumaaf isii leellisa waan biraatii miti jechuudha kanaafuu atileetiin biraallee warri carraa argattan kaasiifan irra fakkeenya fudhaa jaalala saba keessanii horadhaa sabni yoo nama jaalate yeroo sabni miideena 60 kun du'aa isii godhin kuftu yu beeke siifan inarra du'aa ima Oromooti kana sin gahe jedheeti jaadaan akka kiyyatti jechuudha miileen 60 yeroo aboo ati hinjifadhu dee milkaa'ii yeroo sin jedhe milkaa'ii san keessa nama du'aa isaa rabbiin lafa hin buufnetu jira waan ta'eef milkaa'iin Oromoodha sunarra milkeessitee jirti baay'ee tokko nama gammachiisa ani Abduu Moobaala Biraay hanga qophii biraatii waliin deebinutti nagayaan naa tura.